jirtu mee mul'isa yeroo mirgi haqaa sarbamu faagoo miti okkoo qopheessa guutummaatti meeshaa lolichaa hidhaa malee lolli nammaata warri garaa sodaata qabu yeroodhaan deebi'uutu fala kan billaadhaan duudhaan malu billaadhaanii ni ajjeefama sodaatanii teella akka namne bineensichi sun hin mo'ama obboloonni keenya hafuura seenaa ol kaa'anii darbanii dhaadannoo isaanii dhageessisa ibidda hollataan nu malee maarree nuti seegaa haqaanu fakkeenya kaanu ta'an qabna raaftuu taanee akkaan argamne kaalee guddaa dhugaa ol qabna galaana keessa yoo buufamnes guyyaadhumaa sana argamna shakkiin qabu samiitti galla eegaa dhugaadhaaf waan eegamna. Moggaa yoo nyaatan malee deemsa yartuun nama gubbisa ifa yeroo utuu mormanii dirree lolaa ba'uun kaanidha kan nageenye bisaa dubbifne hojiitti kun hin barbaachisa yommuu sana aariin jawwicha boba'ee lola jalqabsiisa kan billaadhaan duudhaan malu billaadhaanii ni ajjeefama sodaatanii teella akka namne bineensichi sun hin mo'ama obboloonni keenya hafuura seenaa ol kaa'anii darbanii dhaadannoo isaanii dhageessisa ibidda hollataan nu malee maarree nuti seegaa haqaanu fakkeenya kaanu ta'an qabna raaftuu taanee akkaan argamne kaalee guddaa dhugaa ol qabna galaana keessa yoo buufamnes guyyaadhumaa sana argamna shakkiin qabu samiitti galla eegaa dhugaadhaaf waan eegamna. Billaadhaan duudhaan malu billaadhaanii ni ajjeefama sodaatanii teella akka namne bineensichi sun hin mo'ama obboloonni keenya hafuura seenaa ol kaa'anii darbanii dhaadannoo isaanii dhageessisa ibidda hollataan nu malee maarree nuti seegaa haqaanu fakkeenya kaanu ta'an qabna raaftuu taanee akkaan argamne kaalee guddaa dhugaa ol qabna galaana keessa yoo buufamnes guyyaadhumaa sana argamna shakkiin qabu samiitti galla eegaa dhugaadhaaf waan eegamna.
Guyyoota dukkanaa keessatti seenaa ol kaaniiru gootonni wangeelarraa salphaatti ilaallu dhiiga isaanii itti dhoksanii manaaf qabeenya mararfanne lammii isaanii keessaa ba'anii karaa deemtuu jajjabaadha haa qophoofnu nutis yerooni kan billaadhaan duudhaan malu billaadhaan ni ajjeefama sodaatanii teellaa akka namne bineensichi sun hin mo'ama obboloonni keenya hafuura seenaa ol kaanii darbanii dhaadannoo isaanii dhageessisa ibidda hollataan numanii marfee nuti seedaa haqaanu fakkeenya kan nurraan qabna raaftuu taanee akkaan argamne kaalee guddaa dhugaa ol qabna galaana keessa yoo buufamnes guyyaadhumaa sanaan argamna shakkiin qabu samiitti galla eegaa dhugaadhaan wareegamna.